मैं उसी माल जा रखे फन्ना फागा شباب بتاع من يجي له يجيبه يتو السوق هيناو እንትናቸው ልጃቸው ደርስ ሙሻወር الله أكبر وانجو واجو من لقي فناو ساقايا بو وسامي انقو الله أكبر ما تجرى الله أكبر الله تنبكنا كلنا أين الله مفتينا مفلقون ويسا أكنت ما نركت نوسا إيه قد لقي فني بود وان جتن جتن عبادة كنا عبادة متعرق بس وما فدي آتا وان نجو وفاني باو لقي فتيجي سنبو دي هذا غير غنت درم شارم ياسبك الناس أنا مير بدن دزيان نجار مايك هاكم باكي تو نجارو بس جم مسمى سو ينجرنا خلاص مايك كيف نعمل أنا مايك راسو جنا هو ده والله راسنا كلهم مجلس ولا أورانيا ولا صومالي ولا كلهم لهودنا مياسر أصلاً ولا شيء بير سيرفيس على ولا من دونه يتسطى عنده بس بيجي يتجرنا بزينه ميدسات مثلاً سووا ما تشجروا يدسات عنده مثلاً أي شنو زوج بلون وراسات aha jalqaba irraa seenuun qaba akkasitti jalqaba irraa seenuun qaba dura yoo akkasi jalqaba irraa gara galchee seenuu baadde namatti kana ta'a amma kallattuma kanatti awantaje hojii Addis Ababa matoo yaada kanatti asitti qabu yaada kanatti dubbadhu maantana ustaazam zaalii roobaani beetanii bijoolli dhaggeeffadhaamee waa'ee jirra waan inni jiru على رسول الله صلى الله عليه وسلم ayyee كليلين كلنا هندين وريت إفتى حجي دا بس تي ولي كم تيجرتي أما كنت كوفي بيشن كفاتو ديمه نمني خان نقرتي سبعة $دولاراتين قرتي جيسو هندن دنيا يشاجراني نمني دللي أسيتي أقرتم كون هندينو حجاجو تورم مالك إنساني تسخني قرتي فيزا في تيكت هندلي مالك فرق كم يكفلن ومنو كون خجري خلون غرغرة دفجرة خريبي نتأسه خلافك أبسيسة دفجرة دوغاربي خلافك أبسيسة دف كارسي يوم جنتمي ترباسن سنقف أبو خان من إيسا غرغرة دفجرة أكس عارف حجين وقال ما سببا كوفيدين وان دابتي جرت ججا أما تكنا رتيجرو حجي تاني جون جاني نمني هدون كبيني إيساني تلي غرغراني أسيتي أركمان جرو باهوغاني في كنا جيسو دندهان جلسني ترواني أكرتي واي حجي إيساني تو هركا كبا كرتي مجلسني خاني موجا إنك بالله إنكما إنك بالله هنگن موخا أمتا خينا كنا غرغارو ددبني هجتشو ددبني أسرة تاني نو كانتي نمكم سدي all keessummeessuu hin dandeenyu jechaa jiranii namni kun hundi asitti cabee kun akkuma agartan kanatti rakkoo adda addaa keessa jirra asii hin deemnu jechaa jiranii wallaahi bikka adda addaa irraa dhufanii baadiyyaa meeqa irraa dhufanii finfinnee tana keessatti bakka rafan dhabanii bakka ciisan dhabanii barandarra jiran namoota jechuudha maallaqa fitatanii jiran amma maallaqa fitatanii jiran ummata muslimaa iyya dabarsa waliif du'aa'ii godha wal cinaa dhaabbadhaa dubbii jabdu jira insha Allah ta'ala rabbiin waa milkeessu rabbiin waa furu هم إساني ربين حجينها أوف جل إن شاء الله تعالى
شيخ اتخنا ان شاء الله شيخ محمد اتخنا شيخ يحد غندا وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. garuuga huno halli islaama kana fakkaata kanaafu ummanni islaama bakka jirtanirraa du'aa godha maaliif jennaan huno akkuma agartanitti majlisni kun bara hundaa hojjechu hajjiin haaluma kanaan dabare takkaa wanni sirraawee sin jiru kanaafu rabbi haa sirreessu rabbi biraa sirrooyti numa tolchi akka ilma namatti ammoo ni yaannaa gizee hundaahu yaannin sunu jira huno akkuma agartan ummata agarsiise meexiqo ummata agarsiise kuno dildina ma kuna kanatti kuno rakkate dhaabbachaa jira kanaaf rabbi subhanahu wa ta'ala hawaasa kanaaf rabbi informaata miti wanni nuti majlisa irraa eegannu wanni biroo takka hin jirtu hajji malee aywa akkas duba amri hajji illee yoo sirreessuu dadhaban wanni isaan nu godhan maaltu jira kanaaf rabbi subhanahu wa ta'ala akka nurraa sirreessu isin hundinuu du'aa godhaa mee amma maal yaada kan nu dhaabbata jeesi fakkaatama amma gaa naf fakkaata furmaanni kan nu deeman هلتو ربي سبحانه وتعالى نما أصله في مفتين كن واسطة أي مفتين لنا أصلابتها تنافو إن شاء الله ولين تكسنا يجوا وانجي تودين إن شاء الله تاتي ربي أجر من وافدين خراكنا كنا بنا خلا دبر لا قامت وقولوا نمني دللي ستة أجر تنكون وكان ديما وكان كلا هجان لا كجيب جمبر بنا كو حجي كو بربنا ummata namni dillee agartan kun nama agartee asii hajjii deemuudhaa dhufe namni gara nama kuma 12 oliiti kaniif deemuudhaaf galmaawe nama galmaawe kana hunda keessa ammoo gammaan tanaa namni ni deemtan jecha ja'anii fudhatan gara nama kuma takkaaf 500 qofaadha sanuu hangammaan tanaa khabara hin jiru jechuudha hanga edanuu fi boruu barartanii jechu jiraniini nama dila laaltanii agartan kana manguddoo jatti gurgurtee dhufte tamana gurgurtee dhufte taloomfii gurgurtee dhufte akkasitti ammaas biyya adda addaa baadiyyaa garagara irraa dhufuudhaa wajjin namni kun tokkollee nuu maallaqa waan qabu eega fixatee dhufee boodatti maallaqa kana kanii fi as eega dhufee siree baasuu nyaata baasuu bakka buluu sarviisa waanii fi silaa gartee noolii baasuu kuni cuftinuu maallaqa harkaa fixee warri silaa adda addaa kanii fi majlisa oromiyaa jee taa'us haa ta'u majlisa naannoo jiru cuftinuu maallaqa sarviisa jaanii fuudhan as hin jiran jechuu tokko isaanii asitti nagartu jechuudha hundi isaanii as hin jiranii of furmaata rabbiin fideen alatti wanni furmaata jaamtu hin jirtu sagalee tana sheer godha namni agartee dhimmi waan agartee dhimma namaa dhuunfaa dhimma nama tokkoof lamaa waan ta'iniif dhimma muslimaa haadhaa fi abbaati jechuudha amma nuti haadha abbaa oofuudha anaa fi hamzaanis haadha abbaa oofuudha dhaabbachuu jirra jechuudha akkanaa wajjin lakkoofsa keessa hin jiru maallaqa hafalle immoo maallaqa faraqa takka qarshii 183 faraqa 500 faraqa takka immoo 157 fi 500 ammallee 19 dabalaa jechuudha kana gubbaa sanuu ejensiitti isin kayinaadha ejensiin san fuutee achitti uummata taganneetu jechuudha tanii fi agartee siree hin qabne bakka nyaata bultii kana takka hin qabne jechuudha sunumaa uni boona jaanii deebisaan hin jirtu jechuudha san gubbaan ammaa siyoonii fi agartee maallaqa isinii deebisina kataatu taateesi baatii takka booda yoo baatii takka booda taate malee hin deebinuudha baatii takka geenyaan ammoo namni biyya adda addaati noolii kan qabne hammaan tana maallaqa asitti eedanu bakka buluu hin qabne fixatee dhufe maallaqa kamiin dhufee ulii adeemsa maallaqa jala deemee fudhachuudhaa jala deema jechuudha hin qabu jechuudha kanaan ummanni keenya rakkoo guddoo keessa jira du'aayis godhaadha unoo muftiin waan inni dubbachuu deemu hin beeynu furmaataan kan na tahu agartee rakkoo walitti isinii dhaabsisaa taatu dhufee as ta'a waan inni jiru waliin laalla akkasiin qabu mee dubbadhu na artistii keenya mee dubbadhu mee dubbadhu mata kana dubbadhu warri dubbatu ni jiranii fakkeessineetu mo'anne jechuudha waan asirra agarre haala diraamaatiin isinitti beeksisnee hanga isinii dabarsinitti warri dubbatutti isinii dabarsinu ayyee hundaafuu galatoomaadha namni yaada kannachuu barbaadan yaada kannattaa yaada nuti furmaata argachuu barbaanne malee waan biroo miti waan itti barbaanne erga dhuftee guyyaa meeqaati baatii fi cinaa keessatti kaas jirtu baatii fi cinaa baasiin baatii cinaa tunuu meeqanii taate yoo xiqqaatti guyyatti beeka kuma takka baatii fi cinaa juu qarshii 45 fixxee jechuudha imma osoo nuun deemin lakkoofsi kee meeqarra jira 8,000 fi 9,30 8,930 keessa jira gama xumuraa jirte jechuudha nama furii fureetiin deema abbaa kiyyaa mataa kee haadhatee ni deemta inshallah ni deemta inshallah rahmatan murina ni deemtanii ربي الرحمة أفانا مراتي نبي هذا خلنا تيجرات بامارنيا إيش إني خزاري سوست عرات سامنت هونيان عندك قوتين بريم كيتنو متانت إني كابونو بدل إلو بابو إيش إسكاون درس مفتي على جنينه
ገና እስከ 23 ድረስ እያስጠጉ ነው ቀናቶቹ እንዳለ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ደግሞ እነዚህ ከአራት አምስት ሰዎች በላይ አሉ ወደዛ እየሄዱ ያሉ ማለት አባቶች ቋንቋ አቁም እዚህ ጋር ከነሱ ጋር ብዙ እየተከራከሩ ነው ማለት እና አሁን እነዚህ ሰዎች አሁንም ገና ወደ ክፍለ ሀገር ይሄዳሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከዛ ደውሎ እየጨቀጨቁ ነው በየቀኑ ማለት ነው። እዚህ ምንም መፍትሄ የለም። እነዚህ ሰዎች ራሱ እስከ 4000 ሰው ብቻ ነው እየሄደ ያለው እየተባለ የደረስክ ብሎላ የደረስ ብሎ እየጨቀጨቁኝ ነው እና ምንም ለነሱ አሁን እንዲያውም ስልኬን እየዘጋው ነው ማለት ነው። በቃ በጣም አሳስቦኝ ማለት ነው። እና አንድ ሴትዮዋ ደግሞ ከሐራር ነው የምትመጣው። እሷ ደግሞ 4-5 ሰው ነው ይዛ የምትመጣው። እሷም እንደዚሁ አማን አስቀምጣብኝ ነው። ከ750 ኪሎ ሜትር ላይ የመጡ ሰዎች እነዚህ እስካሁን ድረስ እነዚህ ደግሞ በ9000 ቤቶችና በ10000 ቤቶች ባሉ ሰዎች ናቸው። ገና እስካሁን እንትኑ ሂደቱ ከ3000 ከ4000 ያላለፈ ነው እና በጣም የሚያስጠላ ጊዜ ላይ ነን። አላህ ይድረስልን። اللي برخنا جمدا إذا كنا نملي ركضا جمدا إذا كنا جمدا كانوا بورك رب العزة عما يصفون وسلام سبحان ربك جميل ያው እንደምታዩት بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ያው እንደምታዩት ጃጆች እዚህ ላይ ተሰብስቦ ከ12000 ሰው በላይ እዚህ ተሰብስቦ ይገኛሉ። መፍትሄ ምንም ነገር ሳያገኙ ማለት ነው እና मैं उम्मत कनत की दुआई को बारक अल्लाह फीकुम मन्नी रखते चिंकते जरा खाना वल्ला ले जरा खरमत नमत तो खरमत बिसुले न कर ले मैं मुफ्ती दुबचुफ दे मवानी नी दुबचुफ दे मुखना लाला में आता कनु डाबे जते तो खोजे खे दे मावर सुल्तान ने खाना मगर वनी से मुफ्ती में दुबचुफ दे मामा लका दुबचुफ दे मुमे उलमा लाला मारका माता इफ्तान दे يانا ما تقولي ما ثاني أركنا رجع سبيتنا سمودا ورمخاني فوت كم أبري مشان أجنتي تبانا سمودا ودي قالني كم دي دمرتي والخلاف मैं मुफ्ती अहमद दुबचुफ देमा وان दुबचुफ देम में وليلا لمه شيري سوليف غدا بارك الله فيكم اما سلا انسان ايجنتي فنن اشكو مقدر لمن انسان سيرفيس فيجا ما لي بجتي ما لك سلا وان اللي دبچوف ديم من لمه شير ولي غدا بارك الله فيكم ما لا تقول كل سيرفيس في برفر لمن سن خاص كيساتي مثلا وين جيتو ايجنتي فنني وانا قرتي مفتي دبچوف وليلا ان شاء الله تعالى سينا بارك الله رويه ما نبقى امه لا دلغنا يسني فجس امني امه لا دلغنا لا لا فبالك كسر كتفن لا خلاف لا باب نمكم تقوفي بشن قفاتي أجرتي فيزا إسحاق قفا فدتي ملء نمني خان إسني في الدين جتاجرني يا أمة محمد دعائي قدامي دبين ججبت يا أخي يا سبحان الله نمني دلخون بكي باتي في قياك ورشان كنو اسمه سجر مالك عيسى فتاتي وان حاجة إني تنفيفتا مالك حجي تدي مندو فتاتي جرا خانو ما وجي ناس مدى بدري قلبي ساجب سنيس وان دعوة فرجي وان سلام مي وان إسان دبت جاردي ممي ولي الله بليان كيا مفتين النو ولاد ربه هجرة وان
دافدي ممين وملالمه ما ديبسا أمتها فخنمه ولين هاجك أسنو شيرس ولين قرى بارك الله فيكم يا سبحان الله يا ربي أمة محمد يفدر مد يا ربي زفجت بهني حجي قون جانيدي أرارم بربادو بهني يا ربي يفدر مدف ما مفتي مالك جتشوف ديم ولله لمه بكي بكي الزرع يا أبليان إسلام وان سلا دين سخنا بوجود هانك بويام بالما خيان غينتي كتك نغابتو غابتو اربالمني ما يسني دغيسفنا ارغينيان كاسمو ديديچو ما يسني دغيسفنا وام مفتين جومي زارج دبي شير غو داجيمه دبي دبي نسكريس افا ما افا يچو خرر نخاو قبن بر دبي دبي دي شير ولي بودا بارك الله فيك خرر نخاو قبن بر فودني انغو ليالا كما تمام هاتو انسان وني انسان غدو دنو اسفني تمام بواني فوس غدو اما جلكا بني سينه هون انسان مالس غدو غرنگا جلكا بان غابته تو كاري بو سينجي امن كن امته برنا هنا مجلس ايچا ركو جرا انغو حجين دابت جاني سبب مفتيتي برنا حجين برنا كم جرتي كونو كجر يعني كجيسني يسن وان تكتني بيتني بانغو لين كبتو انغو وانا دداتي نون جانيتي المولي برنا چوما جرا Soma kana ni fudhatu malee eessatti maaliif barana bare service fin qarshii kuma nama dibashan ture barana kuma kudha lama nam kuma kudha ni yoo rete ni kana faa fudhame jechuudha ni baay'ee nama kuma kudha lama bara mbaka galmaa'e kuma kudha lama sida badare mileena dibaa hawwan keenya abbootii teenya itti mudii jira rabbi du'aa garadhu itti mudii jaaba as keessa itti mudii jira itti mudii jaa ummanni asii jinqatee jira ummanni asii rakkatee يا سبحان الله قندون دانو سلامتن تايبر خرب بسداتو سن خاين خوف دي مالي خرب بسداتو تايجراور ربنا أجر جارو دعائي نقول سنجر بكجر تاني شهري سكوا وليقوتن والبرانجيا أكنا جراني هنو بيتي تجا وري بيارا يتري سوري أسكسي جرتانيس والبرانجيا دعائي برا بيتي تسمو بدا بيدا مين متى كنا دعائي بفور راو بوتي تجي تورس على كودم جرسكم بابا ما هذا خلنا دوبو إيش عرفت أنا أرجع بعد مال برو رفته أرجع بعد أنا هم أجي ديم رفته أنا خمرة رفته أنا قم بيجان ميجا خبلت رفته مال كما باب زديتم زديت رانغ بلد إيجا جنتا ميتر برد بلد إيجا قارد بلا جن بيا سري جسوا جرا أكلت تجا إلهان بيا سري تبر ميت داو مجرم أنغام تكيجا أسرفته إيجا كل ما بعد لك ياون جن تنفيني خيسة شو كمبل شاكاته ميجا فيت مالك كره مالك كمال إذا بقى مال نيوني سامن ديو مجرا يا سافي دوغاتي في سيرة كتير في mana kira rawo taksi taksi rawo ji jawab ngap يوم دمتني سنين جان غافي سيا من الشرة غاما كرو تربان منجري غاما كرو تربا غاما دلابور ودي اما زبين جلقا وما كرو تربا سنجام مودرو خدا فرجاني تي تشبو كرو تربا دبل درسا بيتا ورا اگرتي سدي جاني غاما فرجاني اما كرو تربا ين وري سيا مكو ور مجلس فدرالات مخورميات خورمياتي جلد يمو ترتني ميسي جلد يمو ترتني نمني سيا مثلا سينو جنجرو سينو جنجرو تكونو جنجرو اجرا بايني تو خدواي تمودا يتيرو هنا ده مفتي جابر ده مفتي ده انت لا تجنسا ده جوجي وري فيسبوك عايز برد لي دي ولا لا فكونو كان اجرا لال دينا كان نومبونو جرا نو لالي دي لا كان ولي كبجي غمد جرا لا فتنا جرا فيسبوك رايا ولون بوادا كانوا فيدو فيدو دعاي مالي وني في اگرته
jijjiirama fitin jirtu mee waan isaan jechuu deeman dhaggeeffannaatiiti sheer godha muftii dubbachuu deema jaani akka maallaqa isinirraa hisaabni jaani muftiin akka maallaqa isinirratti hisaabne jusaati amma viduma kana kaasuuf sirraa wayyaati adaaf abbaas finneetii raggachuu jira fuula duraan abashira mee maal ja'a mee لكي لا الماكينات كادر لا وركر اسدي ولين اشتاقوا حتى هنا طلع جاءوا ميوان نجول الله غط اي عبد الرحماني مولد غوري جين بسم الله دورا مولد غوري جين اكنا تون دغه فمر کو بنسا اي ظاهر ماو سغري دو تکو انا زور والله كانت هايلاندين دوينا سيبر ورن دور دابتو هايلاندين دوينا سيت انت كيف مو ابن سامان برت من نجارا عجائب هانو مدبت اصحاب لنا سو كنغرو لمنا انا دراي كي دابر نمنو كن فولا ولا سوامي دابر كاكا ديتا دربا جراوي اوي كي ميجي ايش يعني انت تام وساغاني دغيانيا زمبالوسكي አይሰማም እትጉድ ዚያን ሰግሊ ሰንት እሺ አልገነም ነው ወልዳ ባማኑ ስንዛ ይሰማል እኛ ሐቂቃውን እንገራችሁ ጀበረ ሉጋይስ ኒምና ያጋ خلاص كانوا فيني خبر وقوم مثلا تيمو فيني انا امبرو جرا ايه ويم ويا كان ها بكرين او السمان انت تناغر لك किसी चालीसा गाडुरा जिंदाबाद चालीसा बकोई जरा को चाचा था सगले सानी कल्लू दवाते नाफसूते jedani hasawu सानी ताबले afaan oromootti jijjiirra afaan somaaliitti kan jijjiiru jira afaan afaaritti kan jijjiiru jira ergaa gabaabaa dabarsuudhaaf isaan dhaggeeffataa jiru Hussein وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مجمريا كسندرو حجنا عمرة أسرازت أنجشي صوت كأسرازت أنجشي صوت بداية النامنا يسعودي حج منيستر فقدول للنبض. إنيا عند سراء أسفزامي كنت بلد أقماتشن ميجلو أسراولت تشينو بلد تفرارمن كأسراولت تشي 12,000 ሰዎችን ለማምጣት ከተፈራረምን በኋላ ብሔራዊ ባንክ ኮመርሻል ባንክ ሄድ ኦፊሱን ዋና መስሪያ ቤቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በመሄድ ዶላር ጠየቅን። ለ12,000 ሰዎች የሚሆን ዶላር ለሁጃጆች እንዲሰጠን የኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ከሙፍቲ ጋር ሆነን ሄድን። የተወሰኑ ቀኖች ውስጥ ኃላፊዎችን ማግኘት አልቻልን። መልእክቶችን አስተላለፍን። የንግድ ባንክ ዋና ኃላፊው ለተከበሩ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ሀገሪቱ የዶላር እጥረት አለባት፣ መዳበሪያ ግዢ
ክረምት ስለሆነ ዝናብ እየዘነበ ነው። ለገበሬው የማዳበሪያ ግዢ ትልቅ ዶላር ስለሚያስፈልገን ከዚህ በፊት በብድር የሚሰጡን ሀገራቶች ብድር እምቢ ስላሉ ካሽ መክፈል ስላለብን መድኃኒት ለህዝባችን ለማስገባት የዶላር እጥረት ስላለን ከዚህ 3000 ሰዎችን ብቻ ወደ ሐጅ ለመላክ የምንችል ዶላር ብቻ ነው ያገኘነው። በተጠባባቂ ከ4 ቀን በፊት ብሔራዊ ዋና መስሪያ ቤት በመሄድ ንግድ ባንክ የ1000 ሰው ተጨማሪ እናስገባላችኋለን የሚል ቃል ገቡልን። 4000 ሰው እንልካለን ብለን ጀምረናል። ጉዞ ተጀምሯል። ከዚያ በኋላ ግን አቅም ስላነሰን ከኤጀንሲዎች ጋር ሆነን ለመፈራረም የተለያዩ ኤጀንሲዎች ግሩፕ በመፍጠር አንድ ላይ በመሆን ወደዚህ መስሪያ ቤት በመምጣት መጀመሪያ ምን ያህል አቅም አላችሁ፣ ዶላር ማስገባት ትችላላችሁ ወይ? ስለዚህ ዶላሩ መግባቱን ማወቅ አለብን። ከዚህ በኋላ ከመጅሊሱ አቅም በላይ ስለሆነ ጨምሮ መሄድ የሚፈልግ ሰው ካለ እኛ በመጀመሪያ 183,000 ህዝቡ እንዲያስገባ አደረግን። በሁለተኛ ደረጃ ማንኪ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ስለመጣ የሐጅ ሚኒስቴር ከተዋዋለው ውጭ ሌላ ብር ስላስጨመረን 16 ሰው በአንድ ድንኳን ውስጥ እናስቀምጥ ነበር። ተላላፊ በሽታዎች ስላሉ 4፣ 6፣ 8 ሰው በአንድ ድንኳን ስለምናስቀምጥ ተጨማሪ ብር ያስፈልጋል ብሎ ሲል ከዚህ መግለጫ ተሰጠ። እናንተም አላሳፈራችሁንም፣ ያን ብር ጨመራችሁ። ጠቅላይ ምክር ቤቱ መጅሊሱ ከዚህ በኋላ ሶስተኛ ህዝቡን ብር ጨምሩ ማለት አንደበቱ ተይዟል። መናገር ለኤጀንሲዎች አሳልፈን ሰጣለን። ሊመን ኢስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ ነው። አቅምና ችሎታ ያለው ሰው ነው የሚሄደው ለሸሪዓው። ኤጀንሲው አስጨምራለሁ እናንተ እድሉን ስጡን በሚል ሁኔታ ላይ ነን ያለነው። ስለዚህ ኤጀንሲዎችም ከኛ ጋር ስላሉ እነዚህ ኤጀንሲዎችም እዚህ እናንተው ጋር ቃል ይገባሉ ማለት ነው። ኤጀንሲዎች ተናግሮ አቅም ያለው ሰው ጨምሮ መሄድ ከቻለ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ስም እንፈራረምና ሁጃጆቻችን እዚያም እንዳይገላታ ለማድረግ ነው። ሙፍቲን ትንሽ ጊዜ ቀስ ብላችሁ አድምጧቸው። ሁጃጆታ ኩመኩነ ሰገል ፉደንዴ ደሙዳፍ ይዋዳገን ሐጅ ሚኒስቴር ከልኔ ሁጃጆታ ኩመኩነ ሰገል የወፊዱ ደንዴሰኒ ጨራቀን ስኒ ከልኔራም ጀን ኑቲሞ ጊዶን ኬኛ ሁጃጆት ኩመኩነ ለመቆሞ ፉደንዴ ደም ነቹዳን ወዲ ተውቂያ ጎኔ መለቶ ጎኔ ጅራ ገሩ ጊዶን ኬኛ ሁኒ ኬኛ ከነኒ ደንደው ዶላራ ዋን ደብኔ ሞቱማን ረኮ ዶላራ አከን ጅሩ ዋኑ ይብሴታ መዳበሪያዳፍ ቆርቻ ገልቹዳ ነረከታ ጅራ ዘይቲ ገልቹዳ ነረከታ ጅራ ዋን ጀዴ ይብሴታ ሁጃጆተ ኩመ ሰዲ ቆፋ ፉደን ብሪ ዮቃን ዶላራ ሁጃጆተ ነመ ኩመ ሰዲ ቆፋ ፉደን ዴሙ ቆፈኑ ኤየሜ ቹደኑ ገልቹ ዶላሪ ኩን ሲቲ ባንኪ ገኤ ዴቢያ ቶርቤ ጫላ ፍለቴ ከናፉ ሪህላን ሐጂ ዋን ጀጠቤዳፍ ጊዶን ኬኛ ከነኒ ደንደው ሁጃጆታ ኩመ ሰዲ ቆፋ ገሩ ጉያ አፍሪን ዱራ ባንኪ ደንዴናኒ ሁጃጆታ ከንኩመ ቶኮ ኢሲኒፍ ደበላ ጀቹዳ ዋዳዱ ገነኒ የወደዳን ሁጃጆታ ኩመ አፉ ፉደኔ ዴሙዳፍ ይቆቆፍኔ ጀጋ ሁምነ ኬኛ ኦን ዋቴናፍ ኤጀንሲን አስጅረን ኩኖን ወጅኒ ጅሩ ነምኒ ጊዶን ደንደው ሁምኒ ደንደው የወጅራቴ ማለቀኑ ቲስኒ ጅሩ ጀርሲ ሞጨራ አርገተኒ ጀናን ሃሳ ጎዱ ሃሳ ጀራ ደጌፈዳ ጀቹዳ ሶማሊኛ ብስሚላህ ወርሌቴ ዋህድ ለይዲ waxaa jirto dhibaato xagga doolarka baa la sheeganayaa. Dowladdii waa loo tegey, doolar la'aan baa la sheegay. Intaa daawooyinka wixii lagu soo dejisanayay bay dowladdu ka cabatay. Raashinka wax lagu soo dejisanayay bay ka cabatay oo doolar la'aan ah. Kadib waxaa la isla qaatay
صدقكم بأنا هلا بدي أفكر دولار هام كذب هذا بريكور بهذا أيام اسرول بي خط واسرول بي مخلوق بخنا لا لا سبحان الله وحا الدكتور الجنسيات الدكتور الجنسيات ما إلى الجنسيات أقوى والديسو بدينا ثلاثة جوجان اسم بالله سيبين شكرا انت سايدو الجنسيات كل وحباب ممكن Gaaffiyoo qabaatan gaaffii tokko lama fudhachuu dandeenya sagalee namni gooqa ol kaasee للب eejansiin nagaa eejansiin dubbatu لكي ايجنسي درا ايجنسي درا هي ايجنسي درا هي ايجنسي درا ايجنسي درا ايجنسي درا غدا غافي تكقفا غافي تكقف غافي نمر فورا بسم الله أو إيجنسي وهذا كاي سماه قمت منو ما يسمى أيرو ኤልፋ የሚባል የጉዞ ወኪል ነው። ይህንን ስራ ለመስራት የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አሟልተን ወደ ስራ ለመግባት መጅሊሱን ፈቃድ በመጠየቅ ስምምነት ወስደን መጅሊሱ ካቀረበው የገንዘብ መጠን ላይ 241,000 ከነበረው ላይ 19,000 ብር ጭማሪ በማድረግ አገልግሎት ለመስጠት የምንችለውን ሁሉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ኤጀንሲኒ ሳምፑ ማጀዱ ብሪ ኢሲኒ ባንኪ ገፈተን ረቲ ብሪ ኩመ ኩነ ሰገል ቆፈ ኢደውዳን እጅ ደበሉዳን ተጃጅለ ኢሲኒ ከኑ ቆባዳ ማጀዱ ጀ አላሁ አክበር አንድ ሺህ ሰው ብቻ ነው የሚወስደው። ለመኩም ኬኛ ዲሎ ኬኛ ሚደንደው ለመኩም ቆቆ ፍዳና ተርቲበ ጅሩ ኩመቶ ኦን የወቴ ያለማ ቦደኑ ኤጋ ሲኒቲምና አንድ ሺህ እኛ አቅማችን እንደሚችለው አንድ ሺህ ሁታችን ነው እንወስደው። ከአንድ ሺህ በላይ ከሆነ ከሁለት ቀን በኋላ ጠብቁን። ያልተመለሰ ጥያቄ አለ። ያልተመለሰ ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ሺህ ሰው ሽሮ ሊያበላ መልመል ሌላ ኤጀንሲ አለ። እሱም 1,000 ጨምራለሁ ብሏል። ኤጀንሲ ብራጅራ አስቡ ሉጭና ጅራ እኒስሞ ነመብ መቶ ቋኒስ ናምፑዳ ጀሌ ረፉ አሰባው ከማል ኤጀንሲች ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ 5,000 እስከ 6,000 ሲዳው ኡጉራ ጋይዘንዲ ዛቲ ዋሮይዙ ተረዲዛዬ በር ዋይንት በጅ ፈዳራን ዋን ሶሉሽን አንዴ እስቲ እኛም ሶሉሽን አለን። የእኛን አዳምጡ።
eenyu maqaan isaa sun muftii jiit bira lagas maltu nuke አይሰማም እባክህ አላስም በሉ አንተ አንዴ ስለኛ አንዴ ቆይ አይዝናገርባት ባል አጉተ ከና ኸኒሜ አቦ ሶሉሽና ሲሙ ደማ ናኸኒ እኔ ያደፉድ አንዴ ሐሳብ አይ ያደረበራ ቡዳ እነሱ ይጨረሱ عندكم مشاني مالك مالتي عندكم مشاني بشاني بانين خالد لما فا عندكم مشاني دي كما شاني جري كما شاني بشاني دي ورجل تنصلفا መጅሊስ የሚወስደው ቁጥሩ 4000 ሰው ነው። እሺ ይሄኛው አልፋ ኢልፋም የተባለው ኤጀንሲ 1000 ወስድ ያለው ለተጨማሪ ከሁለት ቀን በኋላ መልስ ሰጣለሁ እያለ ነው። ሁለተኛው ኤጀንሲ 500 ወስድ ያለው አጠቃላይ 1500 ለማንሳት እያሏቸው ነው። አንዴ በተጨማሪ አህባቢ አላህ ያቀራው ሰው አይሄድም። አንዴ ለምን ሐሳብ አትወስዱ? እናንተን የሚጠቅም ሐሳብ ነው። ወደ ኤጀንት ከመሄዳችሁ በፊት እኛ ሐሳብ አለን፣ ሐሳብ ተቀበሉና። ሁለተኛው ሐሳባችን ጨርሰናል። ተናገረ። ሁለተኛው ጉዳይ ገንዘቤ ይመለስልኝ የሚል ሰው ሐሳብ ካለው ገንዘቡ ይመለስለታል። መቼ ዛሬው ነው። በቃ ገንዘቤን አወጣለሁ የሚል ሰው ካለ ገንዘቡን ለመመለስ ዝግጁ ነን አሁን እያሏችሁ ነው። በቃ እሺ፣ አንዴ ሐሳብ ጥሩ ሀሳብ ነው። ያደፉዳ አሁን ባይጨመርበት وكل يشمر كل حتى ሰው ገንዘብ ማለት ነው። ሐሳብ አዎ ያደ ዱራ ያደ ቡራሲ አሉ ሸጋሊ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ያደለ ጋፊለ ጀዛ አልহামዱሊላህ ከኤጀንት የሚበልጥ ሐሳብ አለን። ሐሳብ አለኝ። እሺ አደምሱ አስመራበደ ስመራ ከረሙ ሲደገው شيخ محمد بن سالم أبا كم كنا تكلم بالله كام بري سافر
ከረሃብ ለመውጣት ሰውን ለመመገብ ያገኘነው ስትራቴጂ ነው፣ እንቀበላለን። ሁሉንም ነገር እጃችን ላይ አድርጓል። ቪዛው እጃችን ላይ፣ የኮቪድ ኮሮና መመራ እዚሁ ነው። ሁሉ ነገር የሚያልቀው እዚሁ ነው። ኤጀንሲዎች ገንዘባቸው ባንክ ስናረጋግጥ ይኸው እኛ ለፊርማ ዝግጁ ነን። በተርቲቡ በቅደም ተከተሉ እኛ በሰጠነው ቅደም ተከተል ነው የሚመዘግቧችሁ። ሌላ ምዝገባ ያደርጉ። ነገር ግን አቅሙ የሌለው ሰው ይወጣል፣ ይለቃል፣ ሌላ ሰው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከአቅም በላይ ስለሆነ Guyaan qabnaan hin dhumu guyaan biratis. Hin dhumu guyaan. Jara kana. Leegi jirta ishee. Leegi jirta jirta. Irratti naa godha kaa irratti illee haasaa jedhaa kana. የተላለፉት መልእክት መጅሊሱ በዘንድሮ ዓመት ሀጅ ለማስመረቅ የሚችለው አቅሙ የሚችል እስከ 3000 ብቻ ነው። በተጠባባቂ 1000 የተያዘ ሌላ ኤጀንሲ አለ። ሌላ ኤጀንሲ ነው። ይሄን አድርጉት። amma ejensi wajjini wali mari'achuu qabdu nuti fidneerra haasaa ta'e malee
Soo takatara yun. Alawan kun wasu boleh kabanita ya boleh sono majani la nama kuma dalam manguddo daga ka jinut law haram biyatana dirga gesi de muda manguddo ko boleh kaban warra arri ko fatilala warra arri ko fakana boda hono majlis ni la majlis oromia la majlis federala la warra area tokko sani khakana khay sanagi bonjur chufti sani tu wajju qoddetani tigafatama ummata bal'aa kan akkana wali qabanii iraarsu jiranii jechuudha. Falli tokko wanni nuun jaan hin jirtu. Falli jaayyoo jiraatte nama kuma sadiitu deemaa ammatti as tokkaayi nama kuma takka immoo isiniif daballaa nama kuma afurii waliigala warri majlisni oof kuma afran kana ala hafe ammoo eejensiidhaa gaggeessaa eejensiin ammoo tareefurraa dubbachuu jiru sani yoo niifi agartee asii futee siin deemte achuma si ganneequ keessummaa takka hoteela yookaan bakka nyaataa bakka bultii sarviis achi keessa si gaggeeffamu takka illee itti gaafataman qabdu isiin xayyaaraan fuutee achi si geessitee si galchuu qaba jechuudha. Dirree si gannaqanii si dachaa sanii warri sanuu kadhaadhaani kunoo hagi takka nama kuma takka fudhate hagi takka immoo nama 500 fudhate takkaas nama 500 fudhatte ka kanarraa hafe itti yaannaa fuuldura warrummaan achi si gannaqu sanuu jechuudha. Warrummaan achi si gannaqu sanuu bakka takka nama 500 fudhanna bakka takkaas nama agartee kuma fudhanna bakka takkaas nama 500 fudhannaa jaan ejensii sadiitu nama kuma 2 fudhate jechuudha. Nama kuma 4 dhaabbatee nama kuma 6 jechuudha. Nama kuma 6 achi wanti takka illeenu namni agartee nama kuma 6tu hafaa jechuudha. Humnummaan jaan kun osoo qadeemu taate kuma 6tu hafa jaanummaan kun tartiibaan deemu jiru hin jiru jechuudha hanga ammaa. Achi ammoo hojii yeroon sii geessee jalqabdee jirti. Manni amma silaa umraa godheeti nagayaan taa'a jechuudha silaa dhaqee kana keessa jira hawaasni keenya majlisni haareeni ammaan tana shuumame tokko kasiis jira dubbatu hin jiru majlisni oromiyaa kamma haareomnee dhufe jiru hawaan tanarraa takka maallaqa sirraa guuree paaspoortii fuudhee adeemsa agartee silaa gaggeeffamuu qabu naannoo fi godinarraa guuree guututti ilaa achi as fide as keessatti nagartu jechuudha tokko isaanii wal hubadhaa siin jaan nuti isaanii asin dubbata jenneeti asitti isaan agartee eeguu ture akka guyyaan kun ga'utti cufti isaanii jalaa dubbatan guyyaan keekkana jijjiirame jaanii sinaasoon amma ammoo guyyaan sangee bilbilas jalaan kaasan jechuu isaaniis fedhan agartee haa mala wallaalanii fedhan malaa beekanii haa ta'u silaa namni akkam taanaa nama dila kana wali qabee as fide akkam taanaas jechuu qaba kana uummata duraanuu abdii irraan qabnu waan taateef uummata agartee amma siyaasee qote kana abdii irraan qabu uummanni akkanumaa wajjiin ammoo warri hangammaan tanaa as nu fide oofee jalarraa nu fide duwidanu goleechuu sunis takka irraa quban qaba warri amma filame as keessaa useenu naraami isaan asii wal hin seenu ala dhoorkaman jechuudha kanaaf gaafala rabbiitu qabaa rabbii nuuf gaafala haa fiduu warra ammoo kanarraa hafe kadeebuu barbaadanii eejensii dhuunfaatii yaanetti maallaqa deebifnaa maqaa jahuu dubbatan sun ammoo dhugaa hangam takka maallaqa gaafa koronaadhaa wali guuran hajjii gaafa koronaa jechuudha koronaan hambise akka addunyaatti namni tokko illee nu hin deemne jechuudha maalleen isaaniis hin galle hangammaan tana akkasii jira jechuudha akkasii namni keenya kaasitti maallaqa fixate sireedhaa fi waan agartee nyaataa dhugaatii waan taaksiidhaa waan garagaraa baasii adda addaatiif saaxilamee waan silaa agartee hajjiin dhaqu san duratti waan silaa iddoo hojiitti wayiin bitatu san asif fixu jira ka asitti fixee waanumaan edenu galuu nuun qabu jahuu jira jechuudha waanumaan bakkaan edenu galuu hin jahuu jira fala rabbii haa fiduu du'aayii itti godhaa namni kun akka agarteetti baadiyyaarraa dhufe loon gurguree dhufe dachii gurguree dhufe mana gurguree dhufe kaan dachii qabsiisee dhufe ka agartee amata 70 amata 60 ummatuma akkanaati jechuudha arrii akka jiranitti warra arriiti namni dargaggeessee wajjin deemu biyya tana ni beektaniimi warra arrii qofa haadholii gurguddoo fi dubartii arrii qofa jechuudha abbootii arrii qaban qaba akkuma agartanii ilaaltanii agartan kana warra kana asitti kun akkana godhu jiran namni sagalee ta'uu fi qabu
cuftinu silaa miidiyaa maqaa islaamaatiin jiru tokko asii kan mul'atu hin jiru. Hoggaa maallaqa guurrachuudhaa gaa namni isaan dura agartee saffii dhaabbatu hin jiru. Gaafa ammoo bakka silaa namni uummanni tanarra sagalee wanni ta'uu barbaachisaa hin jirtu. Warri miidiyaa maqaa islaamaatiin banee jiru tokko dhimmi kun dhimma islaamaati. Tokko isaanii asii mul'atan kun akkuma laaltanii agartan namni tokko hayaada namarraa fuudhu hin jiru. Haa agartee akka dhuunfaattis ta'ee hanii fi agartee beekamtii qabu namnummaan beekamtii qabullee kaas keessaa dhufee dubbatu jiru takka hin jiru jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhimma agartee iyyamee ummata guddaa bakka itti galuu hin qabne warra Baalee dhufe Harargee dhufe akka jiran irra guddaa warra baadiyyaatiin isiniin jedhe dhugaa rabbii fi xiyyaafin dubbisee argu jira. Namni asii nama qabu tokkollee nu hin jiru. Hoteela buluu dhiisii bakka agartee hoteela san dhaabbatee kireeffatu beeku hin jiru. Afaan ka beeku hin jiru. Afaan hin beekan, nama hin beekan, hoteela hin beekan, maallaqa illee hin qaban jechuudha. Kana coo. As kunoo as sharaan ka walitti qabamee fi sharaalee kanneen keessa bu'u jiran jechuudha akka laaltanii agartan kana. Ashawaara ciisaa jiran. Lafa tanarra bulu jira lafa tanarra jechuudha haadholii fi abbootiin keenya. Namni furmaata isaanii laatu hin jiru. Silallattuu majlisarraa wanti abdii godhatan takka hin jirtu. Mootummaanis kanii fi agartee uummanni dhibbaatti godhee yoonii fi sossoo malee kan sossoo hin jiru. Warri maqaa miidiyaatiin taa'u dilli kuni hoo maal godhu jira. Warri maqaa miidiyaa islaamaatiin taa'u bakka tana dhufeen dhaabbatu. Namni beekamtii qabu gurguddaan silaa agartee foloora dila qabu san feesbuuk irraa takka yoo dubbate fo'aa hafiduu danda'u. Ajajjiirama takka illee fiduu danda'u tokko ha bakka tana jiru. Hin agarree miidiyaan islaamaa as hin jirtanii maal godhu jirtanii miidiyaan islaamaa yoom gabaasa nuuf gabaasuu deemtan. Maallaqa ummatuma kanarraa guduu jirtan, ummatuma kanarraa walii qabachuu jirtan, ummatuma kanarraa mindaa baafachuu jirtanii sagalee ummata kanaa yoo taane maal ta'uudhaaf jecha miidiyaa islaamaa jettanii yaammatan tokko siin agarree jechuudha tokko isaanii. Kanaaf sagalee tana sheer godhaa namni agartee rabbiin qomasaa keessa waa kaahee du'aayii godhaadhaa ummata kana rabbiin yeroo gabaabduu keessatti falahaa fiduu. Ummanni ummata akka agartee miidiyaa islaamaa ja'uutti fi warra beekamtii qabuutti nama ajaa'ibsiisu hin jiru jechuudha. Yoo xiqqaatte silaa warri maqaa majlisaatiin jiru cuftii isaanii dubbachuudha qabaa jechuudha. Warri maqaa majlisaatiin ala taa'ulleen beeksisa tokko ibsee ejjennoo tokko hin baafne ibsee ejjennoo xiqqaa tokko. Silaa waan akkanaa tana yoo waan biraatiif illee taate dhimmi aangoodhaa, dhimmi siyaasaa, dhimmi taayitaadhaa ni afata. Dhimmi ammoo hajjii, dhimma amantiiti, dhimma agartee ruknii arkaan islaamaati, dhimma fuula rabbiitiif jecha ummata dila kana agartee walitti qabee uummanni asitti lafa laqu jiru waan ta'eef jecha silaa namni dhimma biraa dhiisee dhimma taayitaa, dhimma aangoo, dhimma siyaasaa kana cufa yeroodhaaf ol kaayyatee dhimma hajjii ummata dila akkanatti as taa'u haa agartan kanaaf dubbachuu danda'uudha qabaa. Haasa'uu danda'uudha qabaa. Namni haasa'uu feetan kaniin carraa isinii kan yoo jiraatan waa'ee kanarraa haa dubbachuu barbaaddan hiree isiniifiin kanna isin keessa illee yoo ta'e asirra illee yoo barbaaddan barreessaa takka akka kana jirra kunoo. Waanuma dubbatanuu nama wallaalchisa uummanni. Majlisni Oromiyaa kaasnu fide nu jalaa bade bilbila nu cufate. Majlisni naannoo tokko kaasii agartee hoggaa aangoodhaa nu dubbisan nuutu iyyaaf aangoo nu qabadhaa isiniin nu jira innee iyyinaaf hoggaa aangoodhaa. Aangoo tan ammoo wanni nuti isaaniif iyyuu jirru dhimma takkittii bu'aa islaamaa takkittii hajjii tana biraa takkaasii maallaqa nu laatan hin jirtu. Hoggaa maallaqa nurraa fuudhan maallaqni silaa hajjiif kafalame ka silaa 993 malee ka 57 fi 300 maleedha 6,000 sarviisa jaanii gurratan jechuu akka jiranitti warri majlisaa jechuu warri majlisa Oromiyaa tajaajila asin nuu kennuudhaaf jecha garuu ammoo tokko isaanii asin jiran jechuu tokko asin jiru jechuu furmaanni fuula rabbii harka rabbii jira du'aa itti godha meenyu yaada kannachuu deema muhee Oro Kamil Jimma Abba Jifar Jelsim naman kata kafurate ja nama sangke sarap bis nagoro kami Agensi warra agarte kedu mana mamure bidas bukan seperti rumasan ay muse bersin berbatu jira
aktivitii ta'u jira aktivitii dhabneeti aktivitii ta'u jira dubbadhu beemal dhagee maalummoota agartee eenyu fiddees dhufte eenyu fiddee ummaatee fiddee dhufte anis ummaaf ibbaan fiddee dhufte dubbadhu mata majlisaati mata majlisa haariyaatiis mata majlisa duraaniitiis tokko isaa hin agarree bar waan isin gurraachu nama meeqa galche in suuraadha malee namta akkam fuune bar kaamil jimma turkii keessan ta'uu isinii wanta jehutti hin jiru warri yaada kannattee jettan namni kun kutaa irraa hin dhufiin qabu jechuudha. Wallo, Wallagga, Baale, Hararge, Affaar, Somaalee, Harari, Jimma. Bakkuma irraa hin dhufne hin qabu illoo baabo. Nama kuma kudha lama maal gaafatta? Haa tokko isaa irraan sossoyin. Nama dila kana mee irraan si galcha Abu Maajid Saalih. Turkii feetaatu ofirraa deebisa gaafee kun. Hafatara nyaatiin khayraata nyaatiin as jira jira feeti. Hafatara nyaatiin danuu maayyoo dhufnee bu'aa takka arganne jee khayraata nyaatiin akaas bula kun lafa kana keessa laata. Lafa kana warra buluu jira mee dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلنا نبرة تاتون دقي مسير التيميد بدو. أكم نجاكي تفيادا. أني. سجلنا نجيب تنجرو. أبو صالح. السلام عليكم. أزدين. وعليكم السلام أن أقول تنجرا. الجبا. نجامي. هذا رفيامي. نجا. الحمد لله. النجامة. إيه دبردو إنيو تخيس جرا دبردو مه. أنا أبو ماجد النجامة. أنكرن سينجدو مجلس ندراني دا. سجلين كندا جيم واتك سجلين كندا جيم. هيا سجلين خيط برجعمو تنجرة. سجلين إسحاق جيم بريسا سجلين سايد جيم أجرنا. Yoo sagaleen isaa dhageeme barreessa. Haa dubbadhu akkas taatu na biratti dhageemutti hin jirre haasa'e bakka haasa'e yaadate. Majlisni duraaniidha kaammaas hin jiranuu ka jettuun jirraa xiqqoo si ibsuu barbaada. Kaammaadha majlisni gartee kaammaa dhiyeenya kana shuumamanii waan kanarraa wanni jarri beekan hin jiru garuu warri amma muftiin faadhaan hoogganamanu amma arguuttan jira ture. amma dhiyeenya achi turani muftiin gizeeti immoo majlisni duraas majlisni haaraanis hin jiranu jettu maaliif wanni kun akkuma amma ofii kan keetii majlisa oromiyaadha gargaaraa turree jettu dhugaadha gargaaruu qabdu si ammas immoo fuuldurattis gargaaruu qabdu rakkoon kun gartee wanni ilaa amma dhaabbachuu dide warra majlisa duraanii kanatu sirriidhaan deemsisuu diduudhaan sadarkaa kana ga'e. Kanaafuu iyyuu majlisa amma gartee kaammaadhaa waan gartee jara kana laalchisu waan hin qabneefi nu gargaaraa jechuullee qabdan. Maaliif ilaalchisa? Akkuma gaarii ilaalchisa. Yoonii fi agartee waan kana waan takkallee godhuu baatan taate dhiibbaa guddaa guruu danda'an. Namni agartee wanni isaan akka rakkinaatti himachuu jira. Rakkinni guddaan majlisni kun himachuu jiru doolaara. Doolaara nama tokkoof lamaa cufuu danda'a. Doolaara dhabanii osoo hin ta'in silaa majlisni ammaan tana jiru kun dhimma waan biraa dhiisee dhimma hajii kanarratti isaanii wajji waliin taanu harka keessan naqannu hanga isaan keessaa bahanii haja'u ni taa'u jiran malee silaa waan kana dhiibbaa irra godhanii yeroo gabaabduuf illee taatu akka dhiibbi doolaarri kun itti argamu wajjin kaa argamsan taate akkuma gaafa dhiyoomma sheekh hajjiin gaafa hibsii quraanaatiif jecha dirreedhatti agartee walga'iin gaggeeffamuu barbaachisee dirreen hin ayyamamin yeroo gabaabsuu keessatti mootummaa ayyamsiise sanitti ammallee osoo niifi dubbatamee warri
majlisa ammaan tana qabate kun bakka takkaa dhaqee baankii tana gaafate mootummaa gaafate wanni hajjii dursaa takka illee hin jiru ni kan namaaf jechuudha. Karaa kanaan malee karaanii fi agartee uummata kanaaf falli takka illee ka jiru waan hin jirreef silaa dhiibbaa guddoo isaan godhuu dandeenye jechuudha. Dhiibbaa godhuudhaaf jarri kun akka yaada kiyyaatti hin danda'anuun jedha. Maaliif yoo jettee jarri kun dallaadhuma sanas keessayyuu seensisaan jiranu jechuutu jira. Yoo jarri dallaa sana keessa fi bakkee agartee uummata gargaaruudhaan waan adda addaati barbaaleessa kiyya. Uummata dallaa keessa seensisuu dhabuun waan aangoo isin hin qeebalchiifnuudha malee dhimma ammaan tana uummata as keessa ni jijjiiran warri dhimma uummataatiif akka dhuunfaatti as jiru jechuudha. Akka aangoo fudhachuudhaatti yookaan akka qeebaluudhaatti osoo hin ta'in akka dhuunfaatti warri jijjiiru ni jira. Waan kophaa jiraatan tana silaa agartee waa'ee aangoodhaa boodetti deebi'anii uummata kana gargaaruuf bakka takkaa dhimma kana fuudhanii bakka takkaa mootummaa bira taatu baankii bira taatu baankii biiraayi baankii taatu bakka takkaa dhaqanii furmaanni itti hin dhabamu kaja'u jechuudha. Dhugaadha akka yaada kan keetiitti dhugaadha garuu utuu jarri suni jarri keessoo jiran kun nu gargaaraa kana keessatti jedhanii karaa kennanii fi uummanni kun achitti rakkatu. Jarri kun gargaaraa san eeguu jiran jechuu bar nu gargaaraa san eeguu jiran nu gargaaraa san eeguun qaban kaadhimmi dhimma uummataati kaniif agartee isaan nu gargaaraa jaanii irra gargaarsa barbaadan eeguun qabani. Jarri kun ofii gargaarsa godhuudhaadha jarri kun akka agartee itti gaafatama nama bakka tana namni isaan buufateetti. Jarri kun ofii fuud majlisa haaraa duraanii majlisa gartee haaraa kana warri duraanii kun eeyyamuma ittiin hin godhanu ittiin hin haasa'anu haala kamiin dhiibbaa. Eeyyama godhuurraa kan ka'e majlisni haareen ammaan tanaa majlisa duraaniitii wajjin waliigaleeti hanga ammaan tanaa ilaa hanga federaala dheeyitee deeminsa geessuu irratti adeemsa oofu jiran. Majlisni Oromiyaa haariyaa moo duraaniiti? Majlisni haariyaa hammaa majlisni Oromiyaa ammaan tanaa. Majlisni haariyaa Oromiyaa kanaatiitu maallaqa nurraa fuudhee hatta sarviisa jechuudhaan nama tokkorraa kumaja kafaltii ajjii malee godhee deemsisu jira jechuudha waliigaltee majlisuma ammaan tanaatti wajjin godhanii. Jalqaba gaafadheetiin tureen majlisni ammaan tana gaggeessu kuni hajjii geessuu irrattis aangoo ammaan tana jirtu irrattis rakkootu jira. Piroosa kana eegallu jarri kun nu ficcisiisuu ni dandeessanii walii galtanii kunii fi wanni aangoodhaa wanni siyaasaa waliin qabatu wanni hajjiidhaa ibaadaadha wanni majlisa aangoodhaa taayitaa aangootii fi siyaasaadha kanaa wajjii waliin qabatu kanaaf bakkaan ga'uu ni dandeemti kana dafaatitti itti eegalaa jaaniitti kan nu eegalchiisan osoo kan dandeenye taate yeroo san jalqaba nu dhiisisuudha qaban jechuudha. Kun dhumuu baatullee gaggeeffamuu ni dandeessaadha ka jalqaba dursu nutti himan. Egaa wanni isiniin jedhu sagaleen gartee uummata keenya dhagaame akkuma tachi dhaabattee dubbattu kana otoo uummanni mootummaadhaan nu bira dhaabbadhaa nu gargaaraa jedhee irra caalaadha. Ammas immoo mootummaan akkanatti ilaaluu dhiisee. Uummata kana bara mootummaan bakka takkaan dhageessu uummata kana keessaa mootummaan nama dhageessuu qabdi. Akkasuma ammaas namni dillu kun bakka takkaa namatti hin dhaqu nama hanga takkaan nama dhaqa. Miidiyaadha qaban ammaas jirru kun miidiyaa osoo niif illee dhufuu baate miidiyaan isaanii dhufee miidiyaan maqaa islaamaatiin dhaabbate kaniif jara kana illee hogganamu. Ka keessa jiru jira ka kanaan hin hogganamnee jiru jira. Miidiyaan tokkos hin jiru kaniif as dhaabbatee bakka kanaa waan takka yaada namarraa fuudhuu taatu rakkoo bakka sana jirtu uummataaf gabaasuu taatu miidiyaan tokko ka bakka sana jiru hin jiru. Kun cuftinuu itti gaafatama jalaa isaan hin baas akka fedhii irraanii fi hojii gootillee maaliif cuftinuu itti gaafatama waliin fudhatan waan ta'eef. Ani dhageessa akkuma agartee ati namni kun hajjii godhuu barbaadu dhufee guutuun isaa utuu dhufeen hawwaa rakkoon immoo gartee majlisaa duraanii kana tuyyee akkana godhuu jira jedhee tan fudhadhee jira. Ja'aniidha malee amma kunis ni jira. Kun rakkoo durumaanuu qabanii beekna rakkoo qabaachuu isaa durumaanuu. Rakkoon jaraa kun immoo rakkoon jaraa kun abdachuudhaaf yaalii godhu jiru kunu sossooyni inni godhu jiru gaafa aangoo qabachuudhaaf sossoo yoo taate malee sossoonni tajaajila irratti inni kan nu jiru karaa yoo dadhabee bar sadarkaan irraa gadii qalbiin jibbuudha arrabaan dubbachuu jira arrabaan illee dubbachuutti hin jiran jechuu waan kan namni keenya as dhufee naannoo garaagaraatirraa nama isa jalaa dubbatu hin qabu afaan namatti haasa'u hin qabu. Harka keessaa qabaachuu takkaa'u ammoo itti gaafatamni isaan irraas bu'u majlisni Oromiyaa ha godinatti waan kana gaggeessaa ture sarviisa jee maallaqa kuma jaajaa fuudhaa ture tokko isaanii as keessa jiru garra bibbilu nagarru jechuudha. Kun eessatti itti gaafatama jalaa isaan dhabamsiisa. An akka kiyyatti mee ati warruma sanaanuu warruma gartee amma bebbeektu mee gaafadhu fagootti ilaali bareechiti hin danda'ama. Sagalee nama gartee mootummaan dhaga'u dhugaadha akka yaada kiyyaatti kan akka Kaamil Shamsuu kun sagaleen isaan dhaga'ama mootummaa biratti
warra kanaa kanatti utuu ol ga'anii warra majlisa haaraa wajjiniin itti deemanii haalli itti godhanii irra caalaadha ummanni keenya akkanatti achitti rakkachuu waan gartee kanajjii kaffalatee waan nyaatu immoo kan funduuqaa waan hin qabneefi nama bakka sana dhufee ture rakkoo uummata kanaa hawwataa bar uummata as galitti as rafu jiru mee manguddoo akkanaa tana laale manguddoo akkanaa taniif agartee waan nyaatu dhabdee waan dhuydu dhabdee bakka itti raftu dhabdee kan nyaanni kan dhuyne kan faxarree maallaqa kan olii bakka dheetu qabde kanii fi furmaatan harkanne kana yaatu kana wallahi dhugaadha agartee hojii irraa godhuun hin ta'u dhufanii dubbachuu danda'uudha qaban cufti isaaniitu yoo dhabanii dhaban miidiyaa erguu danda'uudha qaban kanaaf yaada keetiif ulfaadhuu galatoomii nama biraatti kan ulfaadhoo ayyee rabbiin gartee haalli itti nuuf godhu rabbiin umrii isin si haa dheeressu ummata keenya irraa rakkoo amma jarri keessa jiran kana rabbiin irraa nuuf kaasu hojii irraa godhuudhaaf hawwii godha hojii waan irraa godhan hin qabdu bar waan jiru dubbataniituma dhugaa walitti himan namni qulqulluu jaama yookaan namni agartee akka malaayikaa hin jiru namni cuftiin humni dogoggora itti himaniituma dogoggora isaa sirreeffachiisan yoo ammoo hojii irraa godhaa olle takkaa'uu lakki isaan kan isaan qabanii takkaa'uu ammoo isaan itti gaafatama kanan fudhatan yoo hojjennu taate ifumaa bira jirraa jechuudha. Jaalata alammi yaada isaa ibsateen illee niiti arraba dhiisa yaada ibsachuu ni dandeema waan ta'eef yaada namoo adda addaa qaba. Mee maal jette? Salaamu alaikum. Mee maal jette? Salaamu alaikum. Nagaa maa dura? Waalaikum salaam dhagahame. Wanni jiru ummatni kun maallaqa baasee hajjii deema. Maallaqa kana eenyu irratti baasanii gaafii tokko kan lama ta'a. Akka biyyaatti ummatni kun namni hajjii deemuudhaaf bara kana murtaa'e herregamee hin jiru herrega hin qabu. Yoo herrega qabaate achitti walitti qabamee ummanni kun achitti akkana rakkachuuf maaliif saaxilan namooti hangi hajjii murtaa'e qofti achi dhaquun irran turre kan juun adda baafachuu barbaade namooti bakka bu'oota ummata kanaa naannoo dhufan hundarraa majlisni bakka bu'aa if jalaa qaba. Naannoo irraa dhufan hundarraa namootni san eessa jiran yoo achi dhufuu baatanii naannoo keessa dhufanitti bilbiltanii maaliif hin gaafanneef haala keessa jirtan maatinitti. Bareeda yaada bareeda kaaftee ayyee deebisaa tokko jala jalaa isii kana dhaggeeffadhu dura durso namni kun akkaataa kamitti agartee dilli kun bakka takkaa galmaahuu dandahee maaliif lakkoofsaa tirfii godhanii ka duraan fudhatan dhiisanii tirfii maa godhanii akka isaan jaanitti gaa akka jecha isaaniitti dhugaa kijiba rabbii beeka. Dursa namni ayyamamee bakka Itoophiyaatti kana gaabeessa akka agartee addunyaatti agarree jira waan ta'eef nama 19,000 Itoophiyaadhaaf namni agartee ayyamamee yoo dandeessanii fiduu dandeessan nama 19,000 isinii fayyamnaa jaanii. Yoo 19,000 kana guutuu hin dandeenyu 12,000 ni dandeenya jaanii 12,000 galmeessan 12,000 geessina jaanii. Amma rakkinni isaan jechuun jiran 12,000 kana eega galmeessanii booda dolara dhabneedha maallaqa keenyaa wayichi tajaajilamanii dolaraan tajaajilaman waan ta'eef dolara dhabneedha. Haya dolara kana akkamitti harkannaa hajoo haasa'u jiran jechuun amma. Kuma sadii dolara waan isa agartee mootummaan dhorkee akkatti agartee wanta harkannuufi alhamdulillah roobni nu roobe akkatti dolara harkannuuf dolarri sababa nyaata biyya tana naquu zeeta biyya tana naquu ruuza biyya tana naquutiif jecha dhabamee jira kanaaf jecha dhabneedha. Erga agartee ammaan tana kana ta'e nama 3 qofa isinii eeyyamna jaanii baankiin jechuu beeraa baankiin chibooda nama 1 takka nutti hidhanii jaan
nama kuma afur malee kaan hin dandeenyu kaan mallaqa deeffadhaadhaa kajarru jiran jechuudha. Gaafiin duraa tana fakkaatti. Gaafiin lammaffaati ammoo namni kun kallattii maallaqa eenyu kan eenyu gaafata. Majlisa Oromiyaa jee warra jiru kana jechuudha. Namoonni majlisa naannoo qabaame. Majlisa Oromiyaa naannoo kurna jirtu guutuu naannoo kanaatiitu itti gaafatamaadha jechuudha. Maallaqa kana agartee irraa fuudhuudha. Mallaqni bakka itti kafalamuus namni paaspoortii irraa fuudhuus namni adeemsa kana si geessee bakka silaatiin dheetu hunda si tartiiba silaabsi bakka bu'ee geessu cufti warra majlisa Oromiyaati fakkeenyaaf nuu fudhattee jechuudha. Warri Oromiyaadha. Majlisa Oromiyaa kanuma silaama haareewwameeti sirna haaree qabatee dhufe jennu kana jechuudha. Inumaa sarviisa jaaniititti dabalee nam tokko irratti tajaajila nama silaawa nama waan kana godhu jechuudhaan nama waan kana jala deemee xumuruu dhimma kana jala deemee xumuruu jechuun sarviisa jaanii kuma jaha nama tokko irratti dirqama godhanii namni tokko kuma jaha kafalee hajjiitiin alatti jechuudha waan kana gaggeesse jechuudha. Haga guyyaan baallamaa kun gahutti guyyaa baallamaa tara duraa guyyaa 8 godhan amma ummaati yaabe abbaa kiyyaa. Lammaffaa deebi'anii guyyaa 14 jijjiiran. Guyyaa 14 irraa isa ammaas deebinee gugaafannu ni jijjiirame jaanii guyyaa meeqa jijjiiran? Guyyaa 17 jijjiiran. Guyyaan 17 kun boru jechuudha. Amma san booda bilbiluma kaasuu hanqatanii jechuudha. Maalirra jirtanii eessa geessanii akkam nu godhuu deemtanii bilbiluma kaasuu dhiisan jechuudha guutumaa guutuutti. Asiis hin jiran namni kun ni dhufa. Namni akka agartee nama afaan hin beekne nam tokko dubbisuu danda'u hin jiru. Maaliin godhaa sittiin deemaa kaniif irraa haasa'u hin jiru jechuudha. Akkaataa kana jechuudha namni haqabee fide majlisuma Oromiyaa kanaa jechuudha adeemsa kanaan dhufanii hasilaa agartee dhufaniin majlisni federaalaa kallattiin fi isaatiif bu'ee waan kana hin hojjetu. Aboo ifiyyuu isin waliin taane jalqaba majlisni federaalaati majlisni Oromiyaa wal harkaa qabdanii wal lolu jirtanii tartiiba hajjii kan akkamiin gaggeessuu deemtan jennee gaafannaan kunii fi dhimmi hajjiidhaa waliin qabatu. Kun dhimma agartee siyaasaa akkaataa itti agartee uummata tajaajilu irraa buusuudhaaf karoora adeemamu itti. Garuu dhimma hajjii galeenee waliin xumurraa waliin qabatu ni deemamaa jechuudha. Kana kaniif itti seename jechuudha. Kuma jaha 500 akka guruu turan kuma jaha 500 guruu turan. Amma duuba waluma ta'anii nu saamu jiran jechuun ni dandeessan xiqqoo malee. Amma akka ibsan Hoggaanii fi ammoo qabaman nuti keessa harkan qabnudha. Hubadhee garuu ammaati fakkeenyaa nama deemurraa tokko nama deemurraa maatii diyyaan erguu deeme. Nama silaa gartee maallaqatti kafaltee achirraa itti gaafatamummaa kee si gaggeessina jee itti gaafatamummaa kee fudhatte saniif bilbiltee haala kanarra jirraati. Qaama olaanootti bilbilii yoo jetteen asuma jiranii bilbilumaa hun kaasanii siin jee asuma jiran bilbilaa hun kaasanii badanii. Duraanuu isinii bilbilaadha. Duraanuu isinii bilbilaan galuuti isin bilbilu nu eegaadhaadha. Amma eega dubbiin akkana taate guutumattuu dhabaman. Kaasuu dhiisii ni dhabamanii siin jee. Akkana taanaan miidhaa keessa jirtan dhuguma. Hidhaallee tanamatti himattuu hin qabne haa hidhaa nama siidhee jiraa mire hidhaa namni siidhee hin qabne. Qaamni itti gaafatamummaa waan kanaa fudhateetu hin jirre jechuudha barammoo uummanni dirree adii irratti faca'ee jira. Akkasii jira kaa'ee. Dura koodhaa rabbi isin haa gargaaru. Itti gaafatamummaa qaamni fudhate jechuun anaatu qaama fudhate hin jenne malee majlisni Oromiyaa itti gaafatamaadha majlisni federaalaa itti gaafatamaa warri maarii itti gaafatama qaba kana cufaaf jechuudha. Maaliif nuti warra aarii kana amannee eegalchiifne malee adeemsa silaan eegalchiifne waan isaan ta'anii beekne waan ta'eef warra duraanii. Awwa rabbi isin haa gargaaru rabbi isin baataniif isin haa gargaaru. Wanni olii koonu yaaduma olii kennu malee wanni biraa hin jiruuti galatoomni fayyaa ta'e rabbi isin haa gargaaru. Amiin amiin jabaadhu ayyee. Assalaamu alaikum. Maallaqni hajjii barana waliigala faraqa takka 883 fi 500 faraqa lammaffaa 57 fi 500 walirra kaaya 200 fi 240 wayi. Kuma jaagurra keessa mas kuma jaaf 500 gurra keessa 250 wayi jechuudha barana. Sammalee gaarra kaayisiree ta'e taas dhuftee gitaattu nyaataa dhugaatii kee taaksii bakka tana deddeebi'uudhaan gubde osoo deemtee gaa'umaa takka illee fitti lakkumatu hajjiidhaaf hin baaseetta. Adeemuun hin jirre dila kana deemtee fixattee san booda kun ammoo manguddoon tateessu hedduu takkaan dubbise ganama kana. Waanumaa soso'uun hin qabu warra jiru jechuudha. Afaan itti nama dubbatu illee hin beekne. Afaan tokkicha rabbiin isa barsiise ka ganamaa malee afaan Oromoo malee. Abbaa Jifar siisee nuti deeti. Qeensi matu jira. Waliigala kun 240 takka ida'u 600 walirra kaayyadha.
kuma 247 fi 500 jechuudha. Kuma 247 500 kan lamtaqna bilamsi taate jechuudha. Namni zaa dubbatu hin jiru. Sanuu nama lama bugu taate nama afur bugu taate walitti dhayiga. Akkasuma. Akkasiitiiti jedhana seenullee didee jira yeroolleen namni kunoo kafa xaran nyaatee as jirra ganamaan baaneeti subiin baanee dhufnee kaga bar xaran nyaatiin hangammaan tanaa as jirra. Namni xiyyanii nama furmaata fidu tokkollee nu jiru du'aa godhaa rabbuma qofatti iyyina akka gaarii du'aa godha. Akka gaarii jabaadhaa du'aa godha. Dhabne kaa sanumaaf hin seene malee ayyoomin aktivistiidha. Aktivistii kanii fi asii dubbatu dhabeetiin firaa seene. Sheekh Amee Haasee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسكن أبو مجدد رب السراجالة. السلام ورحمة الله وبركاته. ركون واحد سجلين كي جندا كما. أين دقيقة؟ ركون واحد جرا جلك أبو ما هو كذا أصلهم تسان تولي وإنهم دين سان توليني دم يسار تولي جنة وني جننجرو warri amma maqaa majlisaa jechaadha gubbara ta'an kunis uummata islaamaa quuqamee warra islaamaa rakkatee as ga'e osoo hin taane warra kursii jiraatiif yaaddahee jechaadha teessuma jaraa bilcheeffachuudhaaf garaa isaanii guddifachuudhaaf as ga'e waan ta'eef. Sagaleen kee kute. Sagaleen kee kute. Sagaleen biraa kutee jira. Wanti keenii qabee. Kaamil Jimmaamee dubbadhu. Kaamil Jimmaati siin seenu jaabar. Turkiin qabdu jaaru kaa'u. Rabbi jazaa isaanii haa qabatu. Murtiin kuma afur booda namta akka yaatanii kuma sadii booda. Nama kuma sadii booda kuma tokko bakkatti ilaalla. Kuma afur booda tokko keessatti yaadanii hamaallaqa deeffachuu barbaaddan. Baatii takka eega warra ajjii kuma sadeen dhaqu kana wajjin dhayinee keessummaa xiqqashollee takka goonee fi tajaajila akka mataa isaanii isa goonee fi galchinutti maallaqa illee isin hin deebisnu. Sii boodaa jechuudha. Kanuma boodaa deebisuun jiraachuu rabbi haa beeku. Eenyu asitti deebi'a jechuudha. Namni asitti deebi'u hin jiru beekan namni baadiyyaarraa dhufe. Kana jala deemee haa. Bakka gaafatu kan beekne biiroota mii kan beekne lakkoofsi ol garagaraa hin beekne namni hedduun as jiru kun eenyu isaan gaafate jechuudha. Rabbummaan murtii haqaa jidduutti haa murteessu. Namni asin machaa'ee jira beelaa fi rakkoo jidduu. Mee asin jira fuula banadhu as eega. Salaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullah. Kan jirtan fayyaadha? Alhamdulillah. Rakkoo waa'ee hajjii irraa dubbataan ture. Haa. Silumattuu awwalaadhuma majammaraa bade wanti kun garuu eegaa duraanii kan kana hojjete muftiidha jedhamaa ture hamma immoo eega muftiin irraa bu'ee immoo kan biraa dhufee gale akkamitti dhimma kana keessa galanii ilaallatanii waan rakkina jiru akkamitti furuu danda'anii. Kanaan nu dhibe yaa boosifu. Dhimmi namni itti siqeetuma dhimma ilaallatu warra akka kaamil shamsuu kana uummata kana mutumti itti dhiyaateetuma kaamil kana mana haasa'eetuma mootummaadhaan gahee waan kana mootummaan mari'ateetu dhimma kana osoo lafaa kaanii isaan kun sosoo tokko xiqqaa tokkollee taate koo godhan taate furmaanni xiqqaan tokkollee taate ni dhufa mootummaa illee nama dhabe waan ta'eef jechuudha. Amma ammoo namnummaan mootummaa sanii dubbatuu tokkollee hin jiru. Muftii uumama isaan ja'an qofa fudhatee gaddeebuu beeka malee akkamitti akkana eenyu damuuf as teessanii eenyu tajaajiluuf teessii baankiin tun kuma afur qofa nuu nama kuma afur qofa nuu fuutiillee jechuullee dadhaban jechuu isaan. Namni hajjiin nun tajaajilin eenyu tajaajiluuf taa'amee silaa namni hajjiin tajaajilin baankiin tun uummataati. Namni doolaara hoggaa uummanni hajji deemu hin qabne eenyu kanarraa maallaqa fuudhee maallaqa tajaajiluu ni deemu. Eenyuun tajaajilu ta'a. Kanallee achi deebi'ee jechuun ni dadhabe jechuudha buftiin. Namni akkana jedhuunis kabiraallee ni dhabame homachuu yoo taate malee. Buftuma homachuun qofti bu'aan fiddu beeyte.
Waa tokko bu'aan fidu yoo itti siqatanii eegga muftii eeggisi duraan muftiin jedhamee komatamaa ture hamma immoo eegga muftiin irraa bu'ee jedhee muftiin buune buu maqaa bu'e malee yoon bu'e hin buune. Haa ta'u rakkoon qabu hamma ta'e egaa itti siqaniituma hin haasa'ame eeggisi isumatu silaa ni haasa'u silaa. Hamma ta'e itti siqatameetuma hin haasa'ama garuu immoo waan uummanni immoo haasa'e tokko mootummaan hin jiru eeggadda akkana wal gahii waa'ee haafzul quraana achitti gaggeessuudhaaf dhoowwamee ture dhaqameetti hin gaamee haasa'ame immoo eeyyaa akkuma sanaatti itti siqanii jedhanii amma seeyyummaa hin fudhatan maaliin namni dhimma ilaallatu. Akkasiin jechuu ture hangammaan tanaa akkasiin jechuu ture. Tanaas yoonii fi doolaara namni kun agartee uummata kana keessa isin tajaajiluu deemtanii maallaqa guddaa kana isin naqe uummanni kun yoo isaanii doolaaran kan eenyu keessa isin tajaajiluu deemtan nama 12,000 ga'u kana yoo tajaajiluu hin dandeenye eenyu tajaajilu maallaqa dila kana walitti qabdanii uummata tajaajila jettan jeenii namni isinii fi agartee afaan guutatee taa'ee itti haasa'u dhabamuu irraa kunis agartee uummanni tanarratti isaan baree bakka takkatti irratti haa duuluudha jira warri duraanii kunis siifin hima warri baan tana silaa filame kunis irratti duulee keessa haa ba'uudha jira kun ammoo tanuma silaa gubbaarraatti akka namte malee asii ol maallaqa hin qabnu ennaan qabateetuma dhufuu qofa bira deemaa yaa jechuu qofa bira jira jechuudha kanaa jidduutti namni miidhamu jiru hawaasa bal'aadha jechuudha waan takka irraa quban qabne hajjiin deema jee horbeessa qabuu fi loon qabu gurguree waan silaa agartee manaa qabu mana gurguree lafa gurguree mana bee dhufeetitu asirra akkatu jira jidduutti. Allah maalatu haa ta'u waan qabu gurguratee dhufeetti immoo keessummeeffamee haa waddaduutu geessan ta'e silaa rakkoo maalii qabu uummanni kan itti dhufeetti aduudhaan dachee nyaatee qorraan hin jenne dheeguu hin jenne achitti nyaatee kasaaraa birrii isaatti namni dhaquun hollee asitti azamaadhu baay'ee nama gaddeessa du'aa magalachuudha. Namuma tokko akka qabu nagarree asii. Rabbumaan akkanutti haa godhu malee. Rabbumaan kadhachuudha du'aa nama bareettanii kadhachuudha baay'inni kun baay'ee nama dhibu. Akkasii jabeessaa du'aa nu godha. Inshallah du'aa ma obee dhaabbanna malee jabaadha baay'ee hammaataa dubbichi. Hammaachuullee hammachuu laaftee miti. Uummanni akka kanatti achitti miidhamee jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Dhimmi nuti ilaallatu achi gahee keetuma nu gahee mootummaan biraan gahee garuu mataa nama qajeera. Sheekha maal irra geesse? Mazaggabni. Kam? Kuma 19 haa. San galmeessitanii? Ajansii tamirra galmeessitan? Ajansii warra kuma afuriin hanga ilaa 5 kana maallaquma fedhan malee namuun deema. Maallaquma fedhan malee.